كان سلة بيوتي قبل داتا ويا كيسانيمتي كيسان في التنير تاني أما ويا Guyyaan kiyyaame abdii kume. كيلي كوي في وان جنة كانتي نتانتا أبو يا ريت رجله أبو يا كلنا I don't know أبو يا أنا سكجر رب العالمين أبليكي كورا عندك إذا guys Garuu koo abdii kume angara guyyaa lama abdii kume gabbayya abu ya bilbil abdii kume abdii يا واجد guyyaa lama guutuu boko keesi wajjin taa'ee osoo wanna takkan dubbatin ammalleen dubbatin naan jechuu feetamoore. ati akka fiinyaati godhi bokolteellee hin dhootu maashaallah wanniin akkasuma adduma dhiyaa kaa wali azee muniroo jira hawi itti dawali munirit Arabaate baateen dubbadhaa mijaan. hawi munirit dawali guys account kuda kun hazrat yaadani sababa dubbi kana adabame itti share goradha umara ko qabu oromo bakka furi doctora jiru bakka hunda dhufa wara folon qabne wardi barbadu share itti gora kun namni dhufeera hawasni doctora ba e jala tawo isan yo ati adaba sente si woni adaba sente jira bar mon oromo kusfala doctora ke ati mi chogare mi torote adaba yo ati sente si woni sene ummata kanati lubbu ufi kenne bakka doctori de mujara de subhanallah wallahi jannata wale senu sini je chafira ke sini jara gubatani barbadu hawasa qalif gari kan abu yahya narra kaasan jirani aronno kadidda murani kan imbeku muniro le barresa jenne aronno muniri imbeku so mare ati jamalu inge tanira ko mitiyu wari dubai jar ta ko da balada kawjala isini qabu waanu majirtu la fakennetu mabaw male gudda wanni argiterta gasna barakkise wanni jirani fille waan jirati fakkatu waanu marra genne fi waanu majirtu himnetu mabirabana naronno tikko si abu yahya walini waan kana kessa dadabbi gudda argisisne antu takite titite jaun barbaachu si jecha fi male nasri tida wali be ina ko ka ofatiko so saati nama kudalama wallahi saa kudalama jechun kutbaane galera already kana mana digadhe baya beek barwan si ajaib kutbaane gale saa kudalama walakka salatama walakka qofa qaba jecha ana sirra so yo mute eno video chufetu makara dema sinita sai male it's hard akamale ulfata ala waan kana tu fahimne bira bana beita rakon injir sifano ya jirti okay abu ya me sar ganare bilbila kasu dira mara tafani bar bilbila sifan badderti hada sin keetin of jiddu dabamun qabdu jamal ya innaka أبو علي فجوة جنة اللي عبانوك أمبكر مني وأنا برافون قبلنكي قرأ تابي قرأ laki abu ya dufu qabani isa wali wan kada e galle ka isan wali tumura male isan isne fitu nan de lake me si fana jala yo jirate abu ya no bilbil me please yo as jala jirat yo kan hawin يا تدور yo kan hawin عندي داني بالبلا نرى كاسو داني so جمال me ani tabil bil wabdi yero takaben sarada mazira terinu nama karunda ki demto ko tidawara ida kompilinki gora guys sinna kompilinki gora tapi gora
أبو يحيى نجرني أوكي سجلين كأنه ترد ديبس بيكو أصلي أنا برا أثري مجرى منير نرد أولا منير أصلي أنا قلت ما بيتين جرابة. أنا برا أثري مجرى لا برا نبر على سري وان دقيقة قولوا أصلي سيفان لك قاتي سكة جراتو كبدينو كيسا. ليه إيه منير كي سيفان بيتي والديبي سيفان والهركس يس يلا جرتين. لا كوزا برا Siifani ol na إلا أصلي أما وان قول أجرا تكفى يو أبو يحيى بتلاتنا جراتني وان كان همون الفاتر نقول سنتما نمني وان كان فرنة ولينقدبونه كيسا تكو أبو يحيى لما فا دكتور فنان اللي جارسولين دكتور فنان بكتبوا أني دفن اللي بامن نورتي في شيخ عبد الرشيد جراتشون باي برباكي صار دركا مالي شيخ عبد الرشيد بربادني في دون دركا مكان كيتي دكتور فنان مالي في وان أمة الرافونة قديم بونه فونه كلت من كبجان أمة كانت كنون برباكي سنة ومن نشر دابته وان قولا شو بربادو جد أمانه تتهمني أكن ما تتهمني برادة من برباكي سو ما في كبجان نو كنتني كبجان فونه سنة جيبي برجعو أبو يحيى أبدا يو بكتنا جراتي بتلاتنا جراتي أني فأبو يحيى وان كان فونه جارسولين مجآ كان بكبو أني دبتني اللي إسان اللي وان ترد أبان كبان وان جدن كبان وان مجآ كان أولين دد أبان وان نولين دد أبان كبان يو تكاتي سعاد الزمي أبسي منيري كي تاز قبائي ميتكو دفين جي أبو يحيى دفين جي دفين ولكن. siifani nila na toba. وجدت أفان قتلت ما أنا مثل كذا ما مرشيت أبغى أكاونت أنا كذا سيف مالتي كان سوى جنجر ما متي إنه تسيف ركوا متي بقى كفا جارتم ما كان كيس سنجرتو أتين قافسنو لطبته جارتم ما كان كيس سباتة جرت إن كبجارا في بك مجتي تنا بوتا قاف دران مجتي دم بك بوتا دبته جت شرا فتقول بس ده بنمله لفت اللي جارتم ما ولي أنيفت ولله لتكون لنجرت نمني جارتم ما ولي فرناهم أبو يحيى الشيخ عبد الرشيد محمد نوري تكية أنا جمال قدي تكنا حاجة ما كدت أبني في حاجة ما كوان كان كيسة هم كأن تنورد أبني نورد بتبيك يو أزقب بعد دمبو جت ميوتي كبر كلمات كدبت شون دندي تجارسون ما كان كيسة سن جرت له أكز يو أموتو جارسون ما كان راباني وان بربادن أكبر بربادني أوكي تكافتني وان في تنقوتني سمير قوتو سنجرت سيفان إنجلتي مالي إنجلتي نو إلى الله تسون إمي سيفان إندبسا بكت دبسون نتو بربادة ثمانية دبسي ديسي مالي باسي بوسي كوني إسن الله الله تجيجا بقى مين كذا ما جار ما نقول عندكم مالك مسائل وراشان تتاتي لذا كبرنا تجسات جلادي ما جرا كامي بنادي نو أوكيا وان كان كيسا كما كون تانين بيت مين كذا باي قال دبيت ثرينو إيش جالت والله شيء يقول رجل أنا تشالنج جدا ترجوان كان وصون دبتنا أصلي قويا لما بكوكي تاعتره أيه ركوب أبو أما باروان نتيل فوالله جيتي هذاري نفني رادا قاو فينا عندو بطني ثمبودا دولة ست بس أكس إنه أستاذ أبو يايا نعم من نجارة عبد ما لرب صدق ذاتي والله دقيقة مراسبة فقباني كاتو مسبوبة سنتاي سني بويا جرامتي ساعتين أما بيتني والله دم براي دم ضروري كيسا بيرفهم والله أجي بقى بقوله إيجار كي أصلي سلا قبته ما مالته أصلي لا نادم مال بالله ثلاثة كما أقول أستاذ أبو يايا أترين كيشين نامراتنا كما أقول مار جارسي دفع جارسي في قافة الشيخ عبد الرشيد أرجانجر نا قافة درالة جاري كوني لغا دبتو في أما وهم دندو بنو لنا نوت نتاني قافة درالة وان كيس تورين أرقا تورتاني أما في بيران بولاني بيراغا لنجراني gize marammo jaarsaaf jennee xaxamnee halkan guutuu malee buluu hin danda'amne jedha. Anamma mataan na dhukkubamoonni maaliif dabbaramtanaan jettaniif edda akka itti bulle argaa turtanii
odoo rafin lafti nu bareeti. Ani yoo halkan sa'aa takkallee yoo rafin bule irribni ganamaa fayyaanaan ta'u kana jazaayin argata namni hundi isaatu jechuudha. Rabbi ol dabarsine dhiisaa jirra. Kanaaf inni guyyaa lama hirribatti dhabne dubbii kana dhugaa dubbatuudhaaf asli. Lama galgala irraa kaafne haga fajrii salaataaf manaa ba'e jechuudha. Dhumaa gaafa tokkoffaa dadhabee bariisaa gara sa'aatii biyya keenyaatis sa'a 11tti gastima keessa rafee jechuuf jibbaadhee argitanii. Namni nama dadhabee fuudhaan nama nyaata. Ta'uu kalaas hin taane mee dhimmatti haa'aanu abdii. Kiyyaan dhufe dhummaa keessa jira abdii. keessa jira. Buusure. Dhufuuni la'a dhufuun rakkoon qabu azzalallee ta'anii haa caqafatanii. Yoo dhageeffatan bareedaan seenuu. Dhageeffatanii dhufuun qofti murteessaadha. Bakka hin dhamaa as gubbaa taa'uun bar waan filatamaa miti. Illeen akka muune haa taa'u illeen namni hunduu Oromoon hunduu as keessaa qooda qaba. Jaarsi gara hundaayyoo soseene gaariidha. Warroonni gaafsan jaarsa keessan jira jallee ta'an dhageeffatan warroonni jaarsota osoo kabajjaadhaan seenanii waan tokko. Karaa keessatti jaarsummaa irratti keessatti maatiin dhufaa warra asirra jiran keessa eegasii onnayna. Jaal kiyyaa fi ishee Abdurashiid Tafeeyam kiyyaan barreessaa jira lakkoofsa tokko barreessaa. Ayyee bareeda. Abdi warra amma asirra jiran keessa eenyutu maatiin karaa keessatti Anatu gadi ba'a. Anatu gadi ba'a jedhe ishee Abdurashiid hin galchin. Amma mirgi siifan illee eeggamuu qaba. Kan mana banee namni waliin dadhabaa bulee riban waliin dhabe isi yoo amma fakkeenyaaf jenne dhugaa dubbatu dubartii jennee irra ejjatu hin qabnu. Wallaahi billaahi. Mana bantee halkan guutuun waliin qaaxaraa kan bulu isi. Amma nama gaafsan qaaxaraan waliin qaaxaraan waliin bulu ol seesisaa yoo jenne bakki waan hin geenneef nama hunda ol qixxeessinee jaarsonni cinaan jala haa ta'anii cinaan gubbaa haa ta'anii argitanii. Kanaaf dida malee anu Siifaan achumaan foolollee haa godhanii xiqqoo bu'ittaa fiire hin deebitanii ati Rakkoon hin jiru isaanumaatu jaarsumarraan hammese malee dhimma kana anuma harkaa qaba hordofumaatuma jira achuma keessaan ta'ee hordofaa jira. Yoo jettanii rakkoon qabu niin bu'aan hin deebi rakkoon qabu nakeessifan. Laa yoo fedhan jettanii miti isin ati siifan garee tokko jechuun jedhe malee dadhabbii. Omaa rakkoon qabu bakka siifan eegasii silaa osoo foolollee godhanii fi minaamin barbaadeni. Siifan dhugaa baay'ee jabdudha nama yeroo siifan namallee akkaawuntiin haaramu ka siifanii miti bakka haayii. Itti fufaa mi'uut godhadhu bakka Muniiro rakkoon qabu. Yoo barbaachisaa ta'e siifan ol baasiidhaan akka yoo agabbuu siifanii miti deemu ijoolleen dhibba jaangeette kama lakkotoo tokko bareedaa jiru nama diidama qofa qaba siifanii miti rakkoo. Siifanii beerra gubanii isallee siifantu banate amma. Akkaawuntiin amma yoo jedhu saniif nu adabuun ol bakka keessa hidhee hin galchina eegasi siifanii. Siifanii fooloo wara. Ana jedha arti yalla abdii itti fufi kaa. Abdii itti fufi dadhabne bara abdii maal taate tola artaa bara. Siifanii fooloo wara. Xiqqoo siifaniin jala hin bu'aa haa isin galtu isin dubbadhaa jala taa'ee caqasa. Siifaniin akkaawuntiin hin galchuu nama diidama qabdii obboleetti yookiin isin hunduu irraa duudha maal abbaa dubbii nagoota sila ebaluun galche ebaluun dhiisi nuti ka barbaannu haqa. Siifan dhufte sin gurshitu muniin dhufe sin gurshu haqatee si barbaadu ta'aa jira namu warra eeqakee si barbaadu as jala kun haa ta'u kun haa ta'u dhugaatiin nama sagal seetis alhamdulillah kanaa miti yoo jette siifanii warra sirri jirtan guutuun keessan bakka biraatti fixachuu dandeettan. Mina gabbaa jedhee maal naquu teessan akka ilmoo dhaba ana maal oku Ustaaz Abu Yahya. Sheekh Abdurrashiid yoo dhufanis yoo dhufuu baatanii tamma galallee yoo jiraatan haa dhageeffatanii isaan keessaa kun namni lamaa dhufee as keessa jiranii Maamman Nuureetii fi Kiyyaan damee jaarsolee gama sanii irraa as keessa jiranii nullee gama kanaa kun akkuma argitan dhufnee as keessa jirra. Amma waanumarra geennee fi waan argitaniirtanii harkaa qabnu ummata kanaan geennee akkasitti ummata kana bira gadi buuna jechuu barbaadeetanillee akkuma isinitti malu daqiiqaan irraa deeme. Mee maal jenna Ustaaz Abu Yahya? Oma dhugaati abdii kiyya.
mee maarree waan dhugaati isintu na dura jira mee waan dhugaatan lafa kaaya waan irra geenne lafa kaaya dadhabbii guddaa qabdanii. Warre amma jara kenna isin barsiifne isinirraa dubbii fuuneef isinit deebinee dubbii isin nu kennitani akka jenne sani guyyaa lama muusadii irra bullee laalaa turre waan laalle keessatti arraba isaanii irra dhaabanne kamicattiin 128 jettellee kammoo deebi'aa ji'a 5 jettellee laalle kammoo deebi'aatiniin gartee doktorummaa hojii kana gartee egas immoo anatu barsiise jettellee laalle nuti jaarsi waan silaa gartee egas immoo jarra qorannee keessaa arganne keessaa gingilchinee akka jaarsaatitti jechu akka jaarsaa mul'atetti rabbii fi dhugaan jirtu gartee egas subhaanallahi rabbitu beekaa bakka dhugaan jirtu rabbitu beekaa waan jiru gartee egas immoo gingilchinee laallee nu jaarsi walit dachaanee bakka kana araarsinaa ka kootii san jirullee gadaa bu'uu ka gartee egas dakana jirullee olaa ba'uu jennee ji'a sadii amanuun hin argame milkiin ji'a sadii waliin dalagne jedhee ji'a sadii sanirra dhaabannee waan ji'a tokko herrega akkaataa gartee egasii gaafanne baay'eedha. Gaafin kuni gartee baay'ee nu ammataa ta'aa ture. Mataa waliin nu dhayaa ture, oloofaa turre, gadhoofaa turre. Jaarsa gartee egasii immoo isaaniif dhiyaatu ka biyya san keessa jiru kennineefi jaarsi sun gartee egasii immoo waan qoratu qoratee nutti hin deebi'ee qormaata jaarsaa kanattillee kuufuu dadhabee dubbiin hurrii nammartee jennaan hurrii kana ofirraa baasuuf jedhee waan micattiin himatte irra dhaabadhee murtitti seene jedhaan. Hayyee. Arraba jaraa irra dhaabadhee arraba jara lamaanii irra dhaabadhee murtitti seenee murtii gartee itti seene kana keessatti waan gartee egas immoo wacii keessaa baasee waa hunda keessaa baasee wanni ji'a tokko 30 kana murteessee 30 kana ka ji'a sadii silaa ji'a tokko bulii 15 illee waliin herrennan jedhan herrenni sun lafa bu'uulleen argamee jira. Herrenni isaa waliin herregaan ka gartee egas isiin ji'a tokko jettee inni ji'a tokko bulii 15 jedhee herrenni suni birri 38 herreganii 38 san keessaa waciin bahe micattiin 8,000 waciin bahe 8,000 kun kaasharii kenna horii kenna jettee himattee horii kanarratti milkiin horii kan addaan nu baasuu dadhabe dhugaa dubbatuudhaaf micattiin risiitii illee itti qabaa jettee waan gartee gasi hunda milkaadhaan lafa keettee jennaani arrabni micattii kun dhugaa ta'uu nu argame. Argamee jennaan bakka 30 kanarra murteessinee waan ji'a hafeellee ji'a sadii kana walitti hirrennee 60 goone jechuudha. 60 goone 60 isinii gabaabsaa beekaa kaa'onni qoranne baay'eedha. 60 kanarratti hin araarsina jenneen nu jaarsi walii galle. 60 kanarratti hin araarsina jennee waan ji'a sadiitii beekaa hin araarsinaa horii gartee haa kafalu milkiin jennee 30 kana horii milkiin haa kafalu milkiin gartee yoo kafaleetiin hin jedhe micattiillee hin kadhannaa micattiillee ka ji'a 5 illee nu haa dhiiftu 128 ka jettullee nu haa dhiiftu ogummaa barsiise jettellee nu haa dhiiftu asirratti milkii kadhanna jennee milkii waamnaa milkiin didaa oolii gizee 2-3 itti deebinee wal jala tarree kadhannee 30 kana fudhe nu sadiini qoodaa jedhe. Akkanuma 60 kana bakka 60 kana nu sadiini addaan qoodaa jedhe. Haga kadhanne akkas nuun jedhee jennaani mee amma milkii jenneen micattii tana kunoo gartee gasi waa baay'ee miine kumni ka isiin himatte kunoo gartee gasi immoo 28 kanallee gadi buufne
ji'a shani maddee ji'a shanii kanallee gadi buufne ammallee deebi'iitii gartee gasii mootuu ogummaa kanallee irraa dhabamsiifne micattii tan ammallee deebine waan kanallee qixxeetti yoo qoodne dhugaa rabbiitiif nuu hin ta'u horii asiyaasii jenneedha. kadhannee irraa dhabne dadhabne milkiin as keessatti gaafa duraallee nu arrabse kalee galgalallee nu arrabse arrabaan nu tuqe hirrifanne bakka kanatti silaa milkii itti gangalannee kadhatuu turre milkiin nu tuqee jennaaniin milkiin kun maa nu arrabse yoo dubbii kana gara malee itti muraa jiraanne jaarsa biraatitti dabarfadha qooyi amma qooyi baabaa kee qooyi waaqoon kamaaleetii miti haalama keessatti akkamitti ati bichaan akkana bareedu kun akkamiin waaqoo jetta waan ofii dubbatte namana kijibda dhala nam murtannuun hin jenne abboo ati bichaan akkana bareedu kun akkamiin waaqatta waa hunde yaaki anam abuu yaayatu dhara sirra kaayaaf akkanatti waaqoo jetta biyyeen amma miyuuti qabadhu milkii isaan waan barbaadan dubbachuu malee qabate miyuutii qabadhu dubbate. Kanaaf dhagayaa jara keenya isin dhagayaa ani nama wallahi billahi kabaja micaa xiqqaallee micaa kana ga'u kana dhiisaati jennee amma inni nu tuqee jennaan micaa kun akkana nuun jedha nu isaaf dadhabaa jirra dhiisaa bakka eega inni dide maal si wayya jennee gaafanne jaran maal si wayya maaltu si barbaachisa milkii jennaan milkiin kakuun na baasa jedha kakun si baasa kakun na baasa hayyee micatti hin waamna micatti birrii hagana si argine qixxetti isinii qoonna jennaan micattiin waan amma nu dura sodaanne kana gannutti nattante birrii 110 haati manaa isaatu amantee jirti miidiyaarra amante 128 isini qabe ammallee deebi'eetiin ji'a 5 isini qabe ogummaa kiyya kana guutuu isini qabe akkamitti kana naa jettaniitiin amma birrii agattii tana argitanii kana akkamitti qixxeennaa murteessitan kan jettu jetteen kooti maaniin makaa tokko nu kolfite. نيو لا تراش تشوف نيو ديزاين شيتي اوكي تعرفي micattiin jennaanin akhira kalaas micattiin an hin barbaadu hin jette micattiin hin barbaadu hin jette maarree atta goona jennee jaarsi walitti deebine dubbii battalafuun eddeebifna kassiisullee dhiisullee ummata irraa fuun eddeebifna jennee isinitti hin dhufne hin kassiifnallee jettanu hoodha lakki hin kassiifnu micaan kunillee kennaa micattiin tunillee teenna wariin gartee egas immoo ol fiigi ol bararii gadi bararii milkii biratti wariini ragaa qabatamaan na bira hin jiru ka jedhu nu amansiisuu hin dandeenye dhugaa dubbatuudhaaf na bira hin jiru ka jedhu ragama xiqqoo fiduu hin dandeenye milkiin micattiin waan hojjettu waan dalagdu hunda dubbii gartee takka ka kijiba hin qabne kam akka miidiyaa irra dubbattuu san nutti tanattanaa turte jechuudha kanaaf kanarra dhaabannee kanaan murteessinee mataan raasine waa sirra kaa'aa jira jaarsi sibira jira kunoo jaarsi haftu dubbatamti ulfaadha Abu Yahyaa kiyya wanni isin dubbattan waanuma achirratti argannee fi namni miyuutii irraan ka'ina hawwi atillee miyuutii qabadhu waan guyyaa sadihii guyyaa lamaa guyyaa sadihii kenne kana dadhabbii guddaa qorannoo fi qo'annoo guddaa cokameeqaan haga achi keessa sadarkaa namni dadhabee rafuu takka keessa geennee erguma hagana hunda teenne erguma hagana hunda dhabnee itti milkoomnee milkii ajaa'ibaatiin isinit deebine jechaatiin turre malee milkii dhabnee bifa amma isinirraa dhageeffataa jirtan kanaan isinitti deebina jennee takkaallee hin yaanne. Namaafillee jaarsummallee dubbachuun haquma jirtu namni haaluma kaleessa ambaatitu jaarsummaa walii ta'a. Namni dirree kana gubbaa fuudhaa gadiin naa bu'a. Dirree kana gubbaan naan laalina. Wanni naa laalamtu lafarratti naa haa taatu jecha onlaayina kana gubbaa dubbatellee mucaa kana kunoo keessina foo jiru kana nullee waan san ragaa godhannee maarree as gubbatti ilaaluun hin taatu. Haala nageenya kiyyaatiifillee gaarii miti. Baajetaa yookaan ammoo waan dalannee kana takka lama jedhee risiitii isina foo qabaa
asgubbatti mun gaarii miti lafa gadaabuun jennaan mee waan kana lafa gabbuuf namaarree wanni gaarii lafumatti jennee fuunee lafa gadi hin bu'an. Haaluma lafa gadi bu'anneen ammootu akka qilleensarraa sana osoo hin taane lafarra nuu qajeelti jennee waan itti amanneef. Ammaan kallattii wanni jechuu barbaade mucaa kanallee waan gaafanne qoranne qabnaa mucattii sanallee waan gaafanne qabna. Nu'uu warri jaarsaa wanni as keessatti hubachuu qabdan himata mucattiitii fi himata mucaa wal bira qabnee laallee dhugaan arraba abbaa irraa bahu nuqaamaan gurbaa kana bira jiraannee baajata isaan beenu mucattii tana bira jiraannee baajata jaraan beenu haqa jara jidduu lamaanii jiru eenyu beekaa rabbii aalamaa guyyaa jum'aa har'a qofatu beeka. Nu ammoo maal laalla warri jaarsaa haqa isaan dubbatan arraba isaanii irra dhaabanneeti. Mammaaka hedduu itti mammaakaa turre gurbaa kana. Itti mammaayinee bareechifnee silaa namni jarana yeroo tokko tokko dubbiillee fidanii humnaan afaanitti waliin